Seensa cubbuun fuuldura nagaa fi gammachuutu guutummaa hawaa keessa ture. Hundumtuu fedha uumaa waliin guutummaatti kan waliif galu ture. Jaalalli Waaqayyoof qaban olaanaa ture. Jaalalli waliif qaban guutuu yookiin hirna kan hin qabne ture. Kiristoos sagalichi inni Waaqayyootti dhalate abbaa bara baraa waliin tokko. Uumamaan, amalaan akkasumas kaayyoodhaan tokko ture. Isa tokkicha jiraataa hawaa hunda keessaa mariiwwanii fi kaayyoowwan Waaqayyoo keessa seenuu danda'e. Uumama jiraatota samii keessatti abbaan Kiristoosiin hojjete. Warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumamani. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Kufaatii seexanaan dura uumama namaa ilaalchisee abbaan ilma isaa mariisise. Isaan addunyaa kana tolchuu fi bineensotaa fi lubbuuwwan isarra jiraatan uumuudhaaf namas akka inni bulchaa ta'ee lubbuu jiraataa Waaqayyo uume irratti moo'uuf akka bifa Waaqayyootti uumuudhaaf ni kaayyeffatan. Seexanni yommuu kaayyoo Waaqayyoo bare Kiristoositti naafe ni weenna'es. Sababni isaas abbaan uumama namaa ilaalchisee isa hin mariisne waan ta'eef. Seexanni toora ergamootaa keessaa isa olaanaa ture. Garuu Kiristoos immoo hundumaan ol ture. Inni ajajaa samii hundaa ture. Inni ajajawwan olaanoo abbaa isaa maatii ergamootaatti kenne. Hinaaffaa fi weennoon seexanaa ni dabale. Hanga fincila isaatti samiin hunduu waliigaltee akkasumas mootummaa Waaqayyootiif guutummaatti bitamuu keessa ture. Waaqayyo ilma isaa waliin mari'achuudhaan karoora akka bifa isaaniitti nama uumuu hundeesse. Laftii fi bineensonni isheerraa erga uumamanii abbaa fi ilmi kaayyoo isaanii isa kufaatii seexanaa dura wixineeffame nama akka fakkeenya isaaniitti uumuu fiixaan baasanii. Uumama lafaa fi lubbuu jiraataa isheerra jiru uumuu keessatti isaan waliin hojjetanii. Amma Waaqayyo ilma isaatiin nama akka fakkeenya keenyaatti haa uumnu jedhe. Jalqabatti abbaa fi ilmi hojii isaanii isa uumuu booda sanbatatti boqotanii.